jireenya gammachuu qabuuf jireenya boqonnaa qabu jiraachuu barbaadda taana wanta arfan kana jechuudha gochuu qabda. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Namni kamiyyuu jireenya isaa gammadee boqotee itti jiraachuu barbaada. Jechaa fi oduun tokko laphee nama cabsa isinii galee mitiire. Jecha namni kun yookaan qabxee namni kun dubbate arfansa baay'ee tokko natti tola. Isinitti illee akka tolu abdiin qaba jechuudha. Wanta kana arfan jechuudha viidiyoo isaa ilaallee walitti deebina. Jireenya gammadaa fi guutuu ta'e jiraachuu barbaaddaa? Waan afran kana irratti xiyyeeffadhu. Tokko uumaa kee sodaadhu, kadhadhu, waaqayyoo kee galateeffadhu. Spiritual ta'e yeroo hundumaa kadhadhu, gooftaa kee waaqessi. Innis Yesuus jedhama. 2 biizinasiitti jabaadhu, hojii kee hojjedhu kutadhuuti. Qarshii hin qabdu taanaan kiisii kee keessa gammachuun kee hir'ataa ta'a. Namoonni si tuffatu. Waan yaadde gochuun si rakkisa. Namoota harkatti kufta jechuudha. 3 barumsa baradhu, sammuu kee qaroomsi. Yeroo hundumaa guyyaadhaan barumsa baradhu. Barumsi baratamee dhumu akka nama beekaa qofaatti teessee oduu odeessaan oliin, nama shallagaan oliin. Addunyaan kun baay'ee bal'aadha. Nati beektu xiqqoodha. Waan baay'eetu jira jechuudha addunyaa kanarra. Kanaaf guyyaan yoo baratte sammuu keetu qaroomaa deema. Kabaja argatta, standardii kee dabala. 4 sadhumaa hin ciisiin ispoortii hojjedhu, jabaadhu. Lafaa kaatee furdattee dorrobdee hin deemin, ispeeshaalii warri dhiiraas durbaas. Yoo ispoortii hojjette dhiphinni, dipreshiniin waan adda addaa sammuu kee keessaa evaporate ta'a. Ol yaa'eedhuma peace of mind argatta. Boci kee gaarii ta'a. Namoonni si jaallatu, si kabaju. Namni hundumtuu si duukaa ooluu barbaada jechuudha. Seemtamiinsaa kana. Dhukkuba ofirraa fageessita. Yeroo baay'ee mana yaalaatti hin deddeebitu. Kanaaf jabaadhu. Wantoota afran kana irratti yoo xiyyeeffatte, you will be successful in your life. Yoo kana akkuma viidiyoo kana argitanitti jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo uumaa irratti immoo natti hin kolfiinaadha. Bishaan keessa linnee bishaan daa'imnes nyaatamne ollee namni caammaa hidhatee bishaan seena isgoodha malee ani amma reefuun of bariyyuu jechuudha. Mee walumaa galatti gara viidiyoo sana yaada namni sun dubbate baay'een keessan hubannaatii yoo dhaggeeffattan isa qubna garaa baay'ee kan abdii namatti turuu fi jecha laphee nama seenu jechuudha. Jechi nama tokko bakka ati jirtu si dammaqsa. Jechi nama tokko jechuudha. Kanaaf namoota jechi isaanii dogoggora keessi ibsu, jechi isaanii abdii sitti horu, akkasuma immoo namoota jechuudha bakka ati waa dagattetti of si yaadachiisan namoota akkasii hordofaa. Kanaaf natti tolennaan viidiyoo kana qabadhee isinii dhufe jechuudha. Akkuma amma namni kun dubbate qabxee lammaffaa irratti waaqayyo uumaa kee inni tokkoffaan waaqayyo uumaa kee kadhachuudha jedha. Dhugumadha. Namni kamiyyuu uumaa isaa yoo kadhate waan barbaadu hin dhabu jechuudha. Maaliif jennaani wanti hundumtuu wanti aduu kana gadi jiru waaqaan gaditti waan jiruuf inni sii kennuu hin dadhabu jechuudha. Kanaaf haala kam keessattiyyuu waaqa uumaa kee kadhachuu hin dagatiin. Isatu fayyaa sii laate waan ta'eef carraa biyya lafaa kanarra jiraachuuf illee karaa isaati waan ta'eef kanaafiyyuu uumaa keessan hin dagatina. Yoomiyyuu haala kam keessatti jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qabxii lammaffaa jechuudha. Biizinesii hojjechuu yookaan immoo hojii tokko jechuudha. Wanta galii si argamsiisuu danda'u, wanta jireenya kee jijjiiruu danda'u. Maallaqa qabaachuu qabdaa jedha namni kun. Maaliif jennaan keessumaa amma ijoollee keenya obbolaa koo biyyoota Arabaa keessa jirtanii jechuudha. Baay'een keenya kaleessa maalirra akka turre biyya keessatti har'a maal akka jirru kaleessa yeroo biyya jirru jaalala akkamii akka qabnu har'a immoo gaafa hojjettanii of dandeessan jaalala akkamiif ilaalcha akkamii akka namoota biratti qabdanii mee jecha kana duukaa wal bukkee ilaala. Yeroo tokko namoonni baay'een jaalalli jiraannaan qabeenya rakkoon qabu jedhu. Garuu haa ta'u malee hundumti isaayyuu iddoo isaatti nama barbaada jechuudha. Jaalalli jiraate namni tokko har'a jechuudha of harkaa waan nyaatee bulu tokko hin qabu taanaan iyyuu ofiyyuu of jibbita.
ofiyyuu of jibbitaa jechuudha. Kanaafi shamarran keenya warri hojjetaa jirtan ammallee hojii keessanitti jabaadhaa. Akkasuma immoo jechuudha namoonni akkasumaan hojii kana hin danda'u, hojiin kun naaf hin mijatu jettanii haamilee keessan of buustanii hojjedhaa ilaalaa jechaan abdii of kutuu caalaa gochaan hojjetanii argatanii bu'aasa adda baafachuu wayyaa jechuudha. Kanaaf qabxii sadaffaa barumsa barachuudha. Barumsa namni kamiyyuu barachuu qaba. Umuriin hin daangessu, akkasuma immoo addunyaan kun baratamee hin dhumu namichi. Dhugaadha. Namni tokko barumsa baratee hojjetaa mootummaa ta'uu qofa osoo hin taane barattee addunyaan kun maal akka taate, addunyaan kun garamitti akka deemaa jirtu, jalqabni ishee maal akka ta'e, umni addunyaa kanaa maal akka ta'e, jireenyi biyya lafaa maal akka ta'e, jireenyi booruu maal akka ta'e, namaaf nama gidduu waliin akkamiin akka jiraattu, ofii keef waaqa gidduu akkamiin akka jiraattu yoo barumsa argattee jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha keessuma obboloonni koo shamarranii akkasuma keessuma dhaloonni miidiyaa hojjettanii jechuudha. Akkuma amma namni kuni beekaa fakkaatte zimjettee hin taa'inii jedhe. Sinii galee mitire wanta kana bareetan jira, wanta kana beekeetan jira jenne irra tarkaanfachuu miti. Maaliif jennaan sammuun keenya guyyaarraa gara guyyaatti haaraa adeemte waan haaraa argaa, waan haaraa dhaga'uulle. Kanaaf keessumaa jechuudha otuma miidiyaa keessan hojjetattanii, otuma hojii madaamii hojjettanii kallattii kamiiniyyuu wanta onlaayinii irraa barsiifamu tokko karaa amantaa keessaa ta'u, karaa miidiyaalee barnoota garaagaraa, saabjektii garaagaraa, afaan garaagaraa baruun nama barbaachisaa jechuudha. Walumaa galatti otoo sammuun kee danda'e waan addunyaa kanarra jiru hunda beekte hundumtuu iddoo isaatti si fayyada. Kanaaf kun afaan koo miti. Kuni nan fayyadu jettanis yeroo baay'ee barnoota onlaayinii irraa barsiifamu bira darbina. Keessuma afaan Ingiliffaa jechuudha dhugaa dubbachuuf ani ofirratti argeera jechuudha. Ergan gara miidiyaa kanaa dhufe dhugaan isinitti hima. Akkamitti akka nama tokko simattu, akkamitti waa'ee komentii akka haasoftu, akkamitti waa'ee laayikii akka haasoftu isaan kana duraan hin beeku waggaa tokkoon dura. Asuma siiqee jechuudha. Karaa YouTube namoota afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa barsiisan wal bukkee qabeen ilaali. Maaliif jennaan amma baay'een keenya barumsa addaan kunneeti kan nuti dhufne. Ijoolleen shamarranii keessumaa ijoolleen biyya Arabaa jirtu jechuudha. Kanaaf sammuu keenya qaroomsuufillee beekumsa isa beeknu caalaa dabalachuufillee barnoota dhaggeeffachuu karaa amantii keessa ta'u, karaa sooshaal miidiyaas ta'u sirriitti qayyabatte jennaan isa kaleessaarra muuxannoo argattaa jechuudha. Yeroo amma mana barumsaa deemtee qofaaf miti barumsi kan argamu. Sooshaal miidiyaarra han barbaadde jira afaan kamiin jechuudha. Atumti iddoo laa'uu yeroo laa'uu gadi taa'ee dhaggeeffadhu malee. Maaliif jennaan diraamaa fiilmii saayitii eeraayyuu teenye ilaalla waan ta'eef. Kanaafiyyuu haala kanaatiin jabaadhaan isin jaa. Akkasuma jechuudha. Qabxiin arfaffaanii dhumaa ispoortii hojjedhaa jedhe namichi. Ispoortii hojjedhu dorrobdeen taa'inii akka waan nama hundumaa guuttatee jedhe. Maaliif jennaan ispoortiinis fayyaaf bareedaadha, jajjabina qaamaafis bareedaadha jedhe. Isa arge dubbata. Isinii galee mitiire. Kanaafi ijoolleen keenya yeroo baay'ee warra adii kana ilaalla malee ofii keenya baanee ispoortiin hojjennu jechuudha. Garuu Waaqayyo galatu. Uni jajjabootadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Qaamota warra adiirra uni warra gurraachatu jajjaboodha. Waaqayyo ganama jabeessee nun uumeera. Galanni isaaf haa ta'u. Garuu haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti immoo unii fi warri durii jabina wal caala. Warri durii ispoortii maalii kana hin beekani jabina addaa qabu. Sarraa kanayyuu harmee keenyaaf akkoo keenya gaafa war bukkee qabnee ilaallu isaan duriitu ijoollee fakkaataa jechuudha. Kanaaf nu immoo keessumaa harmoolii keenyarra baay'ee gadi dadhabootadha. Jireenyuma dhala namaatti ani hin beeku. Kanaaf ispoortii hojjedhaa. Ispoortiin illee bu'aa qabaa isiniin jedha. Dubbiin namichi dubbate hundisaa dhugaadha warri jettanii komentii barreessaan isiniin jedha. Maaliif jennaani guyyaarraa gara guyyaatti yaada bibilchaatoo fi
yaada jireenya kee irratti waan haaraa hojjetu gaafa dhagaa ooltu of haaressaa adeemta jechuudha. Kanaaf namni iddooma oolu fakkaataa jedha raajiin. Kanaaf wanti gochuu qabdani wanta boru jireenya keessan irratti bu'aa qabu, wanta boru karaa amantii keessanis, karaa jireenya biizinesii keessanis, karaa qaama keessanis jechuudha. Wanti hundumtuu iddoo isaatti nama barbaada, wanti hundumtuu jechuudha. Kana viidiyoon guyyaarraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole like, comment godhaa. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Akkasuma komii yoo qabaattan immoo comment irratti naa ka'uun dagatiina. Gaaffii yoo qabaattanis karaa hundumaan iyyuu ani isin simachuuf qophiidha. Galatooma.